ya heddullee dubbachuu hin danda'u garuu bakka abbaa kiyyaattillee hedduu isin jaaladha xiqqaa guddaa manguddoo gurguddoo xiqqoo hunda hedduu galatooma ammallee waliin isin jechuu barbaadu galatoomaadha guyyaa allaa bara kana guyyaa 16 guutuu kophaa kabajaa baane har'a garuu Oromoo wajjin kabajuu kiyyaaf hedduu natti dhaga'ame hedduu gammachuu guddoo natti dhaga'ame. Abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo maraa ta'uu asitti isin arguu kiyyaan mirkaneeffadheera. Hedduun gammadee jira. Nutis daa'imoonni isaa abbaa keenya wajjin kan gargar baane hoggaa afuriitii addaan baane hoggaa 8 guutuu mana hidhaa ture mana hidhaarraa yeroo bahullee karaa itti isaa wajjin dabarsinullee carraan argannee turte. Arra inni hin jiru garuu yeroo san hundinuu wal bira bunnee arrantis gurguddannee as geenyee uummata Oromoo wajjin akkanatti abbaa kiyya kana akka abbaan kiyya irra na cinaa jirutti natti dhaga'amee gammachuu guddaan natti dhaga'amee jira. Gammachuun kiyya hanga hin qabu islaan kun kiyyaaf hedduu gammada. Qophii kanarratti kan ijoollee na gargaartee akkaan isinitti wajji hirmaatu ijoollee gooteef abbaa mana kiyyaa kan qophii kan ispoonsara na godhe hedduun galatoomfadha. Hedduu na cinaa dhaabbatee akka isin wajji walaatti na godhee jira. Akkasumatti ijoollee Oromoo hedduu jira. Ahmadiin Abdallaa abbaa manaa koo hedduu galatoomee jechuun hin barbaadaani. Oromoo mara asitti na argamu keessattis hedduu galatoomaa isin jechuun barbaada. Haadha teenya ummaa tiyya tana dhalte tan waggaa takkaallee maqaan isiitillee akka abbaa kiyyaatti hin ka'in tan seenaa gaggaarii abbaa kiyyaa wajjin dabarsiteellee rabbi ramata haa godhuufi abbaa kiyyallee rabbi ramata haa godhuufi obboleeyyan kiyya kan biyyaalaa jiran kan jiruun addaan nu facaastes bakka jiranitti nagee isaanitti haa ta'u isin obbolaa koodha isin abbaa koodha isin maatii koodha arra raayii miti bara baratti akka kabaju kana booddeellee abdii guddaan qaba. Ana qofaa miti maatii gootawwanii Oromoo hedduu jira. Warri maqaan hin mul'annes hedduutu jira. Oromoon hundinuu wal cinaa dhaabbatanii akkuma anarraa seenaa abbaa kiyyaa kana asitti waliin teenyee kabajne kanatti kan biraatis kan akka abdi qophee hedduu jira tokko lamaa miti hunda isaanii maatii isaanii jajjabeeffamee bara baraan wareegamni isaanii akka kabajamu barbaada. Akkasumatti ijoolleen keenya kan biyya alaa jirtu ta yaadaanis nu hordofaa jirtus yaada keessan akka nu bira jirutti ilaalee hedduu galatoomaan isiniin jira. Warreen affeeramtanii bakka jirtanii dhufuu dadhabdanis hedduu galatoomaan isiniin jira. Warreen dhuftanii wajjin hirmaatanis hangan qabu gammachuun kiyya. Obbolaa koos maatii koo fira koo hundinuu warra na guddistanii haadha abbaa malee silaa isa akkaan guddadhe beekamaadha. Namni haadha abbaa dhabee rakkoo hedduu mudataa rakkoo isa hunda dandeessa darbee arraas gahee seenaa abbaa kiyyaa yaadachuuf illee hedduu gammachuu takkaan natti dhaga'ama. Isin ammallee waan jechuu barbaadu ana qofaa miti ijoollee maatii wareegamtoota ani waliin dura dhaabbadhee arraan as fakkeenya ta'uu barbaade warreen akka kiyyaa ijoollee haadha abbaa qabu kan maqaan isaaniitillee abboomitiin isaanii seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Seenaa uummata keenya keessatti waan hedduu qabsoo hedduu irratti raawwatanii maqaan isaanii kaan tokko lamaa miti yaadnee fixuu dandeenyu. Garuu arraan kana ilmaan isaanii eessa akka jiranillee kan hin beekamne hedduutu jira. Mee maal warra guddaa ilmaan akka keenyaatti daa'imaa arraas deemee jira. Daa'imman gargaarsa barbaachisu hedduutu jira. Ijoollee qabsaa'ota cinaa dhaabbadhaan isin jechuu barbaada. Obboleeyyan biyya kanatti dhuftanis Usmaayyoon kan koo qofaa miti kan isaaniis bara baraan akkana cinaa dhaabbatanii waan Usmaayyoo mala waan Usmaayyoo kun akka lafaana dhaabbatanii hojjetanii barbaada. Maqaan isaa akka bara baraan guyyaa guyyatti akka ka'uun barbaada. Abbaan kiyya nuti jiran isin jiraachaa jiru. Hoggaa 8 guutuu mana hidhaa kana akkanaa magaalaa Finfinnee keessatti dhiiga isaa balaasaa jiru. Kana hunda garuu sababa ummaa Oromootiif sababa lammii isaatiif jecha manaa bahee bosonaa fi dheebuu fi rakkoo fi mana hidhaatiif tumamaa bahe lubbuun isaa abbaa keenya dhabe sababa uummata Oromoo. Uummanni Oromoo ija arraa kanaa kan kabajuu baatanis akka garuu lafaana dhufanii nama wajjin kabajuu keessatti gammachuu guddaadha. Maqaa abbaa kiyyaa fi galatoomaan isin jira. Isin asitti abbaa kiyyaa ani hedduu asoo danda'u warreen galchaa dhaabbata waan kanarratti